Adobe Premiere Pro irratti haala kamiin typewriter barreessuu akka dandeenyu guyyaa irraa waliin ilaalla. Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya iSotu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka jechaa hamma xumura viidiyoo kootti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turaan affeerra kiyyataa gara viidiyoo keenyaatti. Jalqaba Premiere Pro keenya haala kana argabanni asfneetii sequence keessa gallee setting isaa adda baafannaa jechuudha. Setting isaa haala kana adda baafannaa. Sanii booda yaa sirriidha waan ta'eedhaaf yaa nan bahaa jechuudha deebiin. Ammas deebiitan maalin godha black video kana fuudheen create godhadhaa jechuudha. Sanii booda kana fuudheen timeline korra kaawwadhaa jechuudha. Timeline korra naaf ta'ee jira. Sana booda effect keessa seenitan tint ka jedhu searching godhaa jechuudha. Kunoo naaf dhufee jira color correction keessa tint ka jedhamu fuudheetan maalidha as dhufeetan gurraacha background isa gurraacha ta'ee jiru kana adiin godhadhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan jijjiiradhee nan jira. Sanii booda gara project kootti deebi'eetan as keessa seenitan title kiyya yookaan barreeffama barreeffachuu barbaade nan barreeffadhaa jechuudha. New keessa seenitan sanii booda legacy title jedhaa jechuudha. Haala kana ergan jedhee booda asirratti nan barreeffadhaa jechuudha. Ifama type writer in Adobe Premiere Pro kanarrattidha adii jaatee hin mul'atu barreeffamni isaa kalarii isaa haala kanaan dhufeen asitti gurraachaan godhadhaa jechuudha. Amma haala kanaan asirra jira. Sanii booda xiqqoo ishee kanumani guddifadhaa jechuudha. Maali godha haala kanaan as dhufeetan sanii booda asan deebi'a as deeffadheetan capital letterii fayyadama jechuudha. Kalarii isaan deeffadhaa yaan gurraacha naaf ta'u qaba. Haala kanaan erga naaf ta'ee booda qixxa lamaanis sentiriirra kanaa ta'u ishee kanaan sirreeffadhaa jechuudha. Type writer in Adobe Premiere Pro kana jedhu irratti hojjedhaa jechuudha. Sanii booda kana fuudheen timeline korra kaawwadhaa. Sana booda effect keessa seenitan linear wipe ka jedhuun search godhaa jechuudha. Linear wipe kunoo jira. Kana fuudheen barreeffama kiyyarra yookaan title kiyyarra kaawwadhaa jechuudha. Sana booda effect control keessa seenitan ishee kana adda baasaa jechuudha. Kanaaf iyyuu nan naanneffadhaa yaa mirgarraa gara bitaatti naaf akka dhufuuf jechuudha. Haala kanaan sanii booda nani keyframe koo ni hidhadhaa jechuudha. Asiin hidhadheen jira. Yoonnaa naannoo kana gahe immoo akka inni mooshinii godhee natti agarsiisuun barbaade jechuudha. Zan amma ilaaluu hin dandeenya jechuudha haala kamiin akka inni naaf gahe. Amma haala kanaan naaf ta'ee jira. Xiqqishuu ishee yaa akkas yoo ta'e wayya jedhee yaada. Eeyyan amma naaf ta'ee jira. Sanii booda as deebi'eetan project panelii korra deebi'eetan black videos jedhu kana fuudheen irra kaawwadhaa jechuudha. Sanii booda isa kanarra galeetan isa kanarra galeetan effect control keessa seenaa jechuudha. Sanii booda ishee kana balleessuudhaan maal godha ishee kana 0.7 godhaa jechuudha. Ishee kana immoo 12 godhaa jechuudha. Sanii booda as dhufeetan walirratti ilaalladha yaa nagaa. Kanaafuu maalin godha handaratti butadhaa jechuudha fedheetan.
Sana booda kii fireemii kun hidhadhaa jechuudha. Kanarrattis poozishinii isaa asirratti hidhadheetan asii ol naa ga'u immoo haqii umarra akkanaaf ta'uun barbaade jechuudha. Naannoo kana. So amma yoo ilaalle hin faxxanii barreeffama taayitilii kootu dursaanii jira. Kanaafiyyuu maal gochuun qaba? Barreeffama koo dursuun qabu. Haala kanaan isti haa ilaallu. Ammoo baay'ee fagaatee jirra. Amma kanas fagaachuun qabu duubatti deebi'uuf qaba. Sanii booda isti haa ilaallu. Haala kanaan isti ammayyuu xiqqoo isheetti duubatti deebisnee rakkina hin qabu jedhee yaada. Haala kanaanidha jechuudha. Amma tokko taayipiraayitarii barreessuu dandeenyerra. Garuu ammas waan tokko nu hafa. Maal goona? Ishee kana akka inni opaasitiin isaa ifee baduuf maaliif amma damaqqee jedhee jira waan ta'eedhaaf kalariin isaa yookaan halluun isaa isheen gurraattiin kun jechuudha. Maalla akka inni takka feediin godha akka inni feedaawut akka inni godhu yookaan kanas gaafa jedhu kalarii isaa gadi buusee ammoo akka ol bahu gochuu. Kana jechuun isinitti inni agarsiisa. Irra caalaatti qaama ijaan yoo ilaaltan isiniif galuu ni danda'a. As dhufneetu opaasitii irratti jechuudha. Kana hidhannaa jechuudha. Sanii booda as dhufeetan 0 godha. As dhufeetan 100 godha. As dhufeetan 0 godha. As dhufeetan 100 godha jechuudha. Sanii booda kanuma fuudheetan koppii godheen peesti godha jechuudha achuma irratti. Peestiin godha jechuudha haala kanaan. Haala salphaa ta'ee fi hawwataa ta'een taayipiraayitarii Adobe Premiere Pro irratti haala kanaan kireet goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Erga haala kanaan haala akkasiin fayyadamnee booda haala salphaa ta'eetiin haala kanaan erga fayyadamnee amma ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Bifa bareedina qabuu fi hawwataa ta'e waan hojjetne natti fakkaata. Walumaan ilaallaa jechuudha. Haa ilaallu. Akkasii jechuudha. Xiqqoo speedii godhee nafa badee ifaa jira jechuudha. So isa kana ofii keessan sirreeffachuu ni dandeessu. Inni bu'uura yookaan inni barbaachisaan yaadni isaa yookaan haalli hojii isaa isinii galuu isaadha waan ta'eedhaaf haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Dabalata ishee kana asuftanii intini ishee xiqqoonatti guddatte natti fakkaatti. Maal gootu? Sanii booda ilaallu. Ishee kana isaas zero dhugaa 5 godhannaa kana. Sanii booda kun inuma gaanatti fakkaata. Haa ilaallu weesti. Haala kanaan hin gahaa jechuudha. Haala kanaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Adobe Premiere Pro irratti haala salphaa ta'ee fi hawwataa ta'een bikeenya hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Ani perfect godheen hojjedhe osoo hin taane yaan isaa akkasii galuuf qofadha malee
yaw hojii keessan irratti yookaan viidiyoo keessan gaafa hojjechuu barbaadan immoo yeroo keessan seeraan irratti invest gochuudhaan hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Bifa bareedina qabuu fi hawwataa ta'een ofii keessan create gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaan guyyaa irraa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa deebana.